Para sanas mo
saati nuuf arbisee jira. Maal rakkattu? Beekamu taa'ee wala kana. Egaa sadarkaadha. Thank you. Nama kayyoo ta'ee raajii gurgurtaa. Soorata jechuudha. Waan abbaa kayyoo waan biraasaa asuu waan biraasaa illee waan beekamu. Kutaa kana awuroostu waa'ee kanaaf dubbata. Waa'ee maaliif kan inni dubbatu? Waaqayyoo har'a saba isaa kennee bara duriitti waa'ee saba Israa'el kaaseetu har'as Waaqayyo saba isaa hin ganne hambaa warra ayyaana isaatiin hambisee Waaqayyo har'as qabaa jedhe. Warra Waaqayyo hambaa godhee isin hambiseef Waaqayyo galateeffata. Egaa macaafa qulqulluudhaan waa'ee abbaa waaqayyoo kanaatiin baroota keessatti gabaabaa dubbata. Baroota keessatti waaqayyoo hambaadha hidhamifata. Kan ittiin qaroota oolchu, kan ittiin hojjiisaa hojjetu, kan ittiin waa godhu baroota keessatti waaqayyoo hambaadha deebi'e. Kan namni beekee qaba waaqayyo, kan biyyi beekee qaba waaqayyo, kan sabni beekee qaba waaqayyo. Achi deemee yoo ilaalle macaafa qulqulluurraa macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irraa namtichi tokko
jiru naabaru nalalu dubbi korabatu kiyo nakau hada komali fulese ani mali fanalade wakayo chenetu wakayo chifani kasabu Ermias Mojo Ermias Rajipo wakayo kidutu vetu Ermias na konsefura tokora ani dukumafan wakani damasi bise Dinonni ke guyyaa giddina akka si kadhatan gochuudhaaf anas si hambise wayiifan si hambise jedhe sin hambifadhe anatu jedhe anatu si hambise maaliifan immoo si hambise guyyaa gidiraadhaaf guyyaa guddanaatti waa akkati gootuufan si hambise namoota waaqayyoo hammaa ta'anii hafani akka isaan waa hojjetanii Gaaf tokkollee Mordokaayi gaafa Asteeritti Absalaamu egaa Yihuudoonni raawwannee baduudhaaf jennaan kana jala murii beekee atiif manna baakee garuu teessoo mootummaa bira waan jirtaniif haftanii waan itti fuftan isin hin fakkaatin jedhe tarii mootuu ta'uun kee tarii akkasitti haftee achi keessa jiraachuu kee yeroo akkasiitiif ta'a